Nitima dursa oduu ijoo koreen fooyya'insa sirna haqaa naannoo Oromiyaa karoora hojii waggaa 10 irratti mari'atan. Godina Harargee lixaatti farreen nageenyaa 5 irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu poolisiin godinichaa beeksise. Amma oduu bal'inaan ani bilisee bayyanaati. Godina Harargee lixaatti farreen nageenyaa 5 irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu poolisiin godinichaa beeksise. Araarsoo Mahammad dabalata qaba. Godina Harargee lixaa aanota tokko keessatti farreen nageenyaa ABO 5 nageenya godinichaa booressuuf yaalan qaamolee nageenyaa fi hawaasa godinichaatiin tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira. Aanaa mi'eessotti daayirektarri itti aanaa waajjira poolisii aanichaa Saajin Olaanaa Ahmaddiin Kadiir akka ibsanitti tarkaanfii garee kana irratti fudhatameen hidhattoota ABO 5 namoonni 5 kan madaa'an ta'uu fi akkasumas xiinxalaa fi hordoffii taasifameen namoota seelii fi loojistikiin isaan deeggaraa turan 21 to'annaa jala oolchuus himaniiru. Namoota to'ataman keessaa dubbifne tokkos gocha isaaniitti kan gaabban ta'uu dubbataniiru. Waan akka barbaree, ruuzaa fi zayitii akkanaa nageessaa fi turre jechuudha. Gaaratti barbaree fa'aa geessine garuu erga isaan bishingaawota kana keessa dhufanii gasseenan illee ruuzallee geessine jira jechuudha. Maallaqa sanuma guurree hanga qarshii 3 takka guurree fuunee maallaqa kan geessineef gaaratti geessineef jechuudha. Isaanii dhaame dawaa kanneetii fi akka isaan yaalaman taasise hundumaan gora. Kana malees hawaasni aanaa Gumbii Bordoddee miseensa ABO 5 tokko irratti tarkaanfii fudhachuun meeshaa waraanaa irraa kan hiikkatan ta'uu diiviziniin nageenya naannoo mirkaneessuu aanaa Gumbii Bordoddee Saajin Olaanaa Shukrii Aliyyii ibsaniiru. Odoonutu birangaliin ummanni isa san tarkaanfii irratti fudhate jechuudha. Harka kan jennaan harka kan nuti shanichi kun. Erga inni harka kan nuti ummanninis itti galee inninis dhukkaasa hanga danda'u ummatitti dhukkaasee gariifu ta'u dhukkaasni isaa wanti inni milkeesse hin jiru. Ummanni tarkaanfii irratti fudhate jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun godinuma kana aanaa Doobbaatti eeruu uummataa fi hordoffii taasifameen seelii fi miseensota ABO 5 22 kilaashii tokkoo fi meeshaalee adda addaa waliin kan to'atan ta'uu daayirektarri itti aanaa waajjira poolisii aanaa Doobbaa Inspektar Girmaa Mokonnin himaniiru. Seelii diinaa gara nama 4 qabne isaanis nama ijaaruudhaan garee uummatanii hawaasa keessa deemanii nama ijaaruudhaan tan socho'aa turan yeroo hawaasatiin kan to'atamanidha. Kominikeeshinii ta'anii tan hojjechaa turanis akkasumatti gara nama 5 to'atamanii jiranii waliigala gara nama 22 to'annee tamma waajjira poolisii keessa jira. Kilaashiin tokko to'atamee jira. Akkasumas moobaayilota gurguddaa kana gara firii 4 tan isfaana to'atamanii jira. Paawarbaankinis gurguddaan kun paawariin isaanii tan gara 2000 tan ga'u tan to'atamee baatiriin isaan qabatanii deemanis tan halkan itti fayyadaman baatirii gaggabaabduu mataa irratti suuqqatanii ittiin deddeeman kana haarawa tan biyya alaatirraa ergamuuf jechuudha. Kun isaan wajjin to'atamee jira. Walumaa galatti ji'a kana keessa tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuuf akka godina Harargee lixaatti fudhatameen hidhattoota ABO 5 10 barbadeessuu fi miseensotaa fi seelii to'ataman keessaa namoota 14 mana murtiitti dhiyeessuun kan adabsiisan ta'uu ittaanaan daayirektara qorannaa yakkaa fi murtii haqa kennisiisuu poolisii godina Harargee lixaa Inspektar Abdulaziz Jamaal ibsaniiru. Walumaa galaan namoonni kanneen irratti tarkaanfiin yommuu fudhatamu namoota kanneen yommuu tarkaanfiin irratti fudhatamu irratti meeshaa waraanaa isaan yeroo san qabataatiin hin turanii wal qabatee toora kilaashii 2 rasaasa 60 kaartaa 2 kan isaan ittiin socho'aatiin turan yeroo ammaan tanaa mana kuusaa mootummaatitti galii ta'ee kan jiru yoo ta'u kana qofa osoo hin ta'in namootaan isaan loojistikiidhaan isaan gargaaraatiin hin turanii toora nama 100 yeroo ammaan kana waajjiroota poolisii adda addaa irratti to'atamaniitiin kan jiranidha. Namoota to'atamaniin kanneen keessaa toora nama 14 yeroo ammaan kana galmeen irratti qulqullaa'ee seeraan mana murtiitti dhiyaatanii murtii kan argatan. Jiraattonni godina Harargee lixaa dubbifne tokkos gochoota badii garee shororkeessaa 5 kaasuun qaamoleen nageenyaa cimanii itti fufuun waardiyaa uummataa ta'uu qabu jechuun dubbataniiru. Namicha tokko fuudhaniiti dirqamaan baachisanii meeshaa isaanii fuusanii tumanii ganda wanni galchanii deebisan. Namicha harkaa akkaataatti beekaruun baay'inaan gubbaan geenye fuudhanii dirqiidhaan tumanii ulee irraa wanni irraa fuudhanii meeshaa irra baachisanii hanga biyya biraa oofanii deebisan. Qawwee fudhatee obboleessa ajjeesa. Qawwee fudhatee eessuma ajjeesa. Qawwee fudhateeti hiriyaa wajji nyaate ajjeesa.
kun shari'aa keessa hin jirtu aadaa oromoo keessa hin jirtu heera biyyattii tamittuu keessa hin jirtu dhugaa dubbachuudhaaf kana waan ta'eef kallattiin isaan deemaa jiran sirrii miti ummata bakka buune taanan masaraa seenanii dorgomuu qaban. Qaamni nageenya ummanni keenya isaan cinaa dhaabbachuu jira halkaniif guyyaa ummata keenyaaf ammallee wardiyaa ta'aafii jiran daran wardiyaa ta'uuf qaban jeetiin qaama nageenyaatiif dhaamuu barbaada.